يا لا لا سجلو خيسا ويسلا أنسي كمسا نندبر توكي خيسا يا دي رويسا سيجيسا يا لا لا سجلو خيسا ويسلا أنسي كمسا نندبر توكي خيسا يا لا سيجيسا نندبر توكي خيسا يا دي رويسا anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilippiidhaas haadha mana kiyyaati wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qaba jechuu yaamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuu kiyya sanumaa fi hawaasa kiyyarraa ture amma immoo yoo rabbi jee gama fuula duraatti albama hojjedhee fixadheetu jira muuziqaa hojjetamaa jira. So Rabbi je kilippiidhaanis hawaasa kiyyaa irraa weellisaadha sarnyii arfan qallooti waltajjii garaagaraa irratti sirbee sirbisiisee burraaqee utaalchisee shubbisiiseera weellistoota hedduufis walaloo fi yeedaloo kennuun akka dhageettii horatan godheera weellistoota akka Raajuu Muhammad Na'imaa Abdurrahmaan Abdishuu Ammaa fi Ramadaan Amoodiyaas warra maqaa dhahuun danda'amuudha. Weelluu fi weellisuu yoo irraa baran malee itti hin himanii akaakayyuu fi abaabayyuu irraa dhangi'amee dachaa fi daraboo irraa dhaalee hiriyoota waliin moyxeffatee gabbifachuun dubbii afaan isaatiin nutti hime. Sooka namni gaalli hiriira duraan laallata yaani anis weellistoota mana duraatiin laalladhee weellistoota mana duraa weellistoota Oromoo Alii Birraa irraa eegalii hedduutu jira gaa Ali Shabboo Ali Birraa Adam Haarun Khadir Saidii jira hedduu gaa zamana keenya kanattis kottu gaa Adnaan faa jira hedduudha weellistoonni Adnaan amma faa Daayitee Mokonnon faa jira hedduudha gaa warra laalannee atti itti seenne jechuudha dargaggoota keessaayis warra buleeyyii keessaayis maqaa sii kaasetiin jira jechuudha dhaloonni kiyya Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Balloo jaajittiin daladhee guddinni kiyya magaalaa Dirree Dhawaati artiidhaas kan hin jalqabee magaaluma Dirree Dhawaati maqaan kiyya guutuun Taajuu Shurrubbee Haajii jedhama Taajuddin Haajii Bahii Jumaan jedhama. Artist Taajuu Shurrubbee maqaan dhaloota isaa Taajuddin Haajii Bayyuu maqaa Shurrubbee jedhu kana guyyaa keessa hiriyoota isaarraa akka argate dubbata. Shurrubbeen maqaa qoosaati maqaa rifeensa kiyyaati. Rifeensaan qabaachuu ture soo jabuutitti gaafaan jiraachuu ture rifeensa dheeraan qabaachuu ture soo sammooda hiriyoonni kiyya shurrubbaan dhawachuu ture yeroo hedduu saniif Taajuu Shurrubbee naan jedhanii na yaaman. Achuma maqaan kunatti maxxane irra guddaa namni waan na beekuun Taajuu Shurrubbee waan na beekuuf jecha albama irrattis Taajuu Shurrubbee hin godhe. Ammallee beeytaa bika sanitti waatu jira abbaan kiyya nama aalimaa guddaadha nama mudarrisa nama ilmi hedduu nama qaraasisuu sheekha guddaadha beekamaadha Harargeetti soo kanaafu Haajii Bahiyyuu jee hoggaan artii gubba godhe rabbi rahmataa godhuu fi abbaan kiyya ni akrame soo kanaaf Taajuu Shurrubbee godhuu nama jeetiin Taajuu Shurrubbee godhe. Artist Taajuu Shurrubbee gumgumee walaleessee weellisaa ta'uuf ciini yookiin aruuzni ganda qoree kan yeroo duraatiif sirba BCBC jedhu itti sirbe bu'uura akka isaaf ta'e hin dagatu. Wallahi ni yaadaddaa ganda qoreeti cidha dalagu jirra yeroo san ana gadamni gaafa san jiru Ali Muhammad Diimaa falmataa roorroo Ali Muhammad Diimaa soo aliin gitaara taphataa keyboard taphatu kusni jira soo achittiin yeroo duraati seejarra wallise soo gaafa sanniin gammade jechuudha. Akkam ture reakshiiniin nama gaafa? Hedduu bareedaa ture kiyyaan hariifa jaamboo namayyuu ni qeebalan akka gaaritti gitaaraan taphatan nuti Dirree Dhawaatti gaafa duraa artiin keyboardii eegana wanta jaan malee gitaaraan namayyuu taphata gitaara kan akka aadaati namni Dirree Dhawaa hedduu taphata nu malee jechuudha. So nama kana jala taayitiin eegaa olaa gitaara naadhoon maal jaanii abaqaanis namileen na seente fedhiin qaba barachuun qaba jeetiin gitaara cabaa barbaadee gitaara cabaa san gitaarri kun ka dur Alshabboo si darbe jaaniitiin harkadde gitaara san nin bite
qarshii 60 ni bite cabaa bar kanan qabu sanbooda fuudheetiin garaaja geesse garaajatti namtichi tokkoon waliin naa wanta godhi jeeni godhee sanbooda haadatti bite harkisaa kun bareeduma wanti bikka kana cabaadha bikka gubbaarraa kanatti wanta joo kanatti bikka sana hiisisee sanbooda tolchisiisee gitaara sunitti tuttuquu ture san dura gaafa istiidiyoo kabbadaa lammaata gaafa almaas tafarraatiif kanneen wanta jalaan artii keessa tureetiin jira baay'ee gaafa san taayitiin isaan kana lala gitaara kabbadaas jira alii achi keessatti alii Mahamad Diimaa ni taphata sanbooda gaa isaan deeman anniin tuttuqa sanbooda gaa kiyya horachuun qaba jedhin cabaasan bitadhee cabaasanif bare achi booda gaa gitaara biraa Finfinnee irraa hin harkadhe ni taphadhe bakka gaariitti dhukkeen irraa kaasanii hin bare gitaara hedduu harkadhe sanbooda gitaara hedduu sirba tokko jira kanin sirba kiyya keessa albama bilaash ta'anii geeraruu qajoo sirba gartee yaa rabbii keenya goytaa joo sirbeetiin ture durgawrummaa wajjin nuumni ati numa beektaa akka keenya yeroo nu tumsi nu deebisii guyyaa bilisummaa teenyaas dhiisi waan hin godhu nama iyyuu kaanis tokkummaa jee kaanis kaa jee kaanis jeeni anis rabbiin karadhe bilisummaadhaaf beektaa faniidha jechuudha hedduu si qofalchiifti waan hedduu jira maallaqaan nama bituun mootummaan gabroonfataa waan amma eegalee miti duri fasidu maallaqaan nama bituu yaadan nama wal bira qabdee ilaaluu qabda saba kiyya maallaqaa irra na wayyaa achi baate Suudaanii seente Suudaan seeneetiin Suudaan irraa Masri seeneetiin Masri irraa bishaaniin Xaaliyaan dhufee Xaaliyaan irraa Suuzerlaandii dabaree Jarman dhufeen karaa kanatti karaa mana gahaatiin guyyaa 4 moo 3 seente rakkoo hedduudhaan dabarseen mee rakkoo san keessaa rakkoo jajjabduun dabarseen so ani gaafaan biyyaa deeme maallaqa illee hin qabanne hin qabu waati qoon qaba so uummata Oromooti kana gargaareen bahararra rakkoo ajaa'ibaatiin dabarse an viidiyoo hundaan qaba bahararratti mucaa kiyyaa sirra kaadhee gaafaan baraa keessa deemullee suuraan qaba gaafaan achi gubbaarra bahara gubbaa deemullee viidiyoon qaba hedduu viidiyoo nama ajaa'ibsiiftuun qaba viidiyoo nama ajaa'ibsiiftu Tayu mal jetame akam dufte lubbuun nu qaysabate mootummaa wayyaanee biyya raadiyaastee nubittee lubbuu jiru jibbisiiftee nama keenya hundaa keessee baari lubbuu keenya qaneefnu haali caccabee मैं अम्मा हरका के चबे जरा माल किसे था तू सिरा चबे obat utarani markabaranya kesal tidak kena be terkamnya di wayanan biaran ori jadi kuno ilmu dai mau jilal Budang dia wan tak nak hindi sila dibdesi agarte budang dia lalu jirala heramale gadis kabula po oh ma tamarada ta jurubelu jadi asgara cinta dia pula ala nama aku juga jualan gada jani dukuba gada ni le lafate kan warka lafate mal gono no mishan tilan ni tenya sirra dubi tilan ni tenya abu bono karasta video na yosi ma ninda lagi sama Facebook ye kana ninka ba baka akajirra no furmala nubi dalam di kota kono rapiani jiran abo mishan kadar demu yadi dada oromo mucaan kiyya xiqqaan biyyarraa fudhadhee bahadheen biyya Itoophiyaa dhalate mucaan kiyya gadaan achirraa ilaasiitiin fidadhee mucaan kiyya kanaa fi inni bu'aa bahii baay'ee waliin dabarree waliin baraa Suudaan keessaa fi Masri keessaas dabarree bishaanirraas hojii dabarree amma Jarman magaalaa Nuurambargi keessatti argamnu Azraa kottu gada koko obbaba hono mucaan kiyya san kana kono laal gadaa taaju shurrubbee jaanini akkasi hawaasa Oromoo wal baraa ilma keessanii gadaadha maqaan isaa
Afaan beekaa. Gada dhaamsa dhaammadhu mee Oromotti akkam jirtan nagaa fayyaa jiin. Akkam jirtan nagaa fayyaadhaasin. Nagaa jiin. Nagaa qabdaniisin. Afaan Oromoo akkamiin barat? Ni baradhamu. Liggatteen baradha. Akkamiin? Eessaa barat? Eessaa baradhamu. Rabbiitu naa godhe. Rabbiituutu Achi gara galeettiin. Oromoo na barsiise. Rabbiitu Oromoo si barsiise. Yes sir. Rabbi Oromoo si barsiise. Afaan Oromoo qacoolatti haasuu tamee ati uummata kanaan maal jettaan warra nu daawwatu kana. Daawwatu kanaama. Ispoortii dalagu. Ispoortii dalagaadha. Ammaasoo. Akkasitti miila kan kee ispoortii dalee deemi. Isin nama dhaqqabdaanii. Nama dhaqqabdaanii. Ayyee hawaasa wanni beeku Nama akkam dhaqqaban? Koo guddin dabarsan yoon dhugaasi. Oona wahaatu. Waan artistoota Oromoo keessan daa'ima guddisuu ture madura waan tarbiin hawwatee turte eeganaa anaa fi isiin biyya turte akkasitti naaf isiin dhiheenyatti wal fuunee gaa'ela godhanne. Maaltu sitti dhaga'ame baga gammaddan kana gidduutu? Bagolumaanuu gammanne. Mee maaltu sitti dhaga'ame ofitti toluutiiti? Ati gammachuudha nama tokko murtii qabattee taa'uunis takka gammachuudha nama jaalattus argattee wajji jiraachuunis gammachuu guddaadha. Wal arguunis nama fira keetii qaama keetii dhiiga keetii argattee jireenya kee wajji fufuunis hedduu bareedaadha. Na gammachuudha. Namni isii argachuutti ani gammachuu guddaan qaba. Jiruunti jijjiiramtee gammachuu bareedduu qabaa bultii gaarii jechuudha. Bultii bareeda keessa seenee zaan jirutti yeroo jirutti wal agarra jechuudha yaamma. Anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilippiidhaas haadha mana kiyyaatii wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qaba jechuudha. Yaamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuudha. Sanumaaf hawaasa kiyyarraa ture. Amma immoo yoo rabbi jee gama duraatti gama fuula duraatti albama hojjedhee fixadheetu jira. Muuziqaa hojjetamaa jira. So yoo rabbi jee kilippiidhaanis hawaasa kiyyaa wajjin wal agarra.